የ21 ሚሊዮን ብር የሌብነት ሰነድ የኛ ጓደኞች እጅ ላይ አለ። አንድ ሆቴል ሙሉ ፍሪጅ አልተሰረቀም፣ አንሶላ አልተሰረቀም። ጁንታው ያላደረገውን የጥሙጋ ትምህርት ቤት ማን ነው የዘረፈው? እያንዳንዷ የሌብነት ሰነድ የመረጃ ክፍሉን መመራው ነው። ግጥም አድርጎ 6 ሞተር ጭኖ ወጣ። 86 ኩንታል አንድ ገበሬ ቤት ውስጥ ተሰርቆ ታረገ ይሰንኩኒካ ሆጋና ፋኖቲ ሀቱ ኑሂ ካን ዘረፋ ኢረቲ ቡበኤ ኑሂ ካን ቆቴ ቡላን ገርቴ ሚዳን ማናናማቲ ሳሙ ኢራ ከኤ ሀጋ ማና በሩምሳ ጉቱማ ጉቱቲ ዘረፋ ኢረቲ ካን ቡበኤ ጁንታ ኦሶ ሂንታኔ ኑሂ ቪዲዮ አጃይባቲ ሜዋሄ ፋኖን ዱቃ ከና ኡፍሳጢሉ ሁፍማ ኢሳቲ ረጋ ኡፍረቲ ባሁ አኩማ ሃይጢ ፉኛን ቀባን አፋኔን ዱባታ ጀራ ሙሳንጀቹዳ ሜ ዋን ኢሳንጃን ቪዲዮ ከና ጉቱ ኢሳሲን ደገሲሳ akkasuma ministeerota ol aanoo federaala afur angorraa geggeeffaman Taakkala Uumaa wanti dabalatee akkasuma Umar Hussein ministeera qonnaa dabalatee aangawoota ol aanoo afur kan angorraa geggeeffaman angorraa boqatan jechuudha. Kanas waliin ilaalla. Nabdu dhabdu moobaala biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha. Mee osoo karaa faanootitti achi hin dabarre ministeeronni afur hojiirraa geggeeffamaniiti jiran ministeerota gurguddaa ol aanoo Taakkala Uumaa bantii kantiibaa duran jechuudha obbo Umar Hussein namoonni afurii angorraa geggeeffamaniiti jiranii kana kan ifoomse ammoo ofiisaa muummicha ministeeraati. Maxxansa gabaabduu kana isinis dubbisaa kan waajjira muummicha ministeeraa irratti fuula sooshaal miidiyaa isaanii irratti maxxanfame jechuudha. Ya ministeerochi mikir beet ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ akkasuma አቶ ታከላ ኡማ አቶ ኡመር ሁሴን እና አቶ ተፈራ ፍቅሬን ሻኛኔት ጅራ ነገያን ጌጌስኔት ጅራ ጌጌሳ ኢሳኒ ወረቃ ምስክሪ ገድኔፊት ጅራ ከናራቲካ ሙምቢቻ ሚኒስቴራ አብይ አህመዲኑ የሮቦል አመታኒ ትጅሮ ወል አከሲት አበታኒ ሶሻል ሚዲያ ከናራ ዞራቲ ቱሬቹዳ kana keessatti maal ta'uudha deemanii ambaasaadara tahammoo ni ari'amammoo ni hidhamammoo ni muudamammoo wanni tokkollee wanni beekamen jiru jechuudha. Taakkala Uumaa akkuma isinuu beektan tiim lammaa keessatti fakkeenyaaf bara 2014 gaafa pirootestiin Oromoodhaa qeerroon qabsootti seenu gara mootummaa keessaa namoota gartee kibrii tawaan san qabsiisuudhaan wayyaanee dura dhaabbachuudhaan tiim lammaa keessatti isa hangafa jechuudha. Waa'ee keessattuu master pilaanii dhibbarra dhibbatti dura dhaabbatee isaan waliin hojjeta. Video yeroo san bahin yaarattu mire isaanii waliin hojjetaa dura dhaabbatee obboleeyoo keessaa kan Abbaay Tsahayyee gaafa san ummanni ka Abbaay Tsahayyeedha likkinnaas gabbachaaleen Oromoodhaan jedhe ka jedhu akkasitti poolitikaadhaaf itti fayyadamaa turan yaarattu yoo ta'e jechuudha. Garuu likkinnaas gabbachaaleen kan inni jedhe Taakkala Uumaa fa warra isaan dura dhaabbate sanidha jechuudha. Yeroo sanitti Abbaay Tsahayyeedha biyya itti ulfaattuun illee ankutee jira. Taakkala Uumaa duuba san keessatti akka malee jaalatamtii argatee ture obboleeyoo keessatti jechuudha. Nama qooda guddaa baateedha. Waggaa afran kana muka bilisiginaa waliin jira keessattuu gaafa kantiibaa Finfinneedhaa turetti gaafa sillee waan gaaris waan hamaas waan garagaraa hojjetee jira akka bilisiginaatti jechuu kiyya keessattuu Oromoon akka gara Finfinnee dhuftan jechoota isaa kan ittiin haga tokko nallee qalbiin harkise keessaa maraataanis kan karaa gubbaa bulu maal jedhaniin godaanaanis koottaatii magaalaa keessatti galaa kan listiroo argattanis kan magaalaa keessa gartee bakka galtan hin qabnes koottaa karaa gubbaa galaa waan biraa waan isin goonuu qabnu jechanii jedhe takka jechuudha. Yeroo duraa takka tarii poolitikaadhaaf illee fayyadamuu danda'a. Haa ta'uutii haga tokko waa hojjeteeti jira. Akkasumatti ammoo akkuma isin beektan sirna gabroomsaa keessatti yoo waa kudhan waan gaarii hojjetanii waa 30 ammoo ni balleessan ni ajjeesan ni saamanii kanaafuu namuu yaada garagaraati sooshaal miidiyaa kanarratti inni kaan hattuu jedhaan inni kaan ni galatoomfata. Hundaafuu bilisiginnaadha. Toluu hammaatu bilisiginnaadha. Yoo maqaan bilisiginnaa toleen tolaa yoo maqaan bilisiginnaan tolu. Isaadha kan bakka siyaasaa bakka adda addaa ture jechuudhaaf isa kaafna jechuudha ministeerota afran keessaa. Hundaafuu afranuu geggeeffamaniiti jiran geggeeffamuu qofaadha wanti himame shukshuktaan takka Taakkalaan shuumamuuf deema Umar Huseenis shuumamuuf deema kan jedhu illee jira. San yeroo batti dhufnedha. Haga ammaatti ammoo wanni ifoomee jiru geggeeffamuu qofaadha kan ifoomee jechuudha. Aguma barruma gabaabduu amma agartan tanaan haganaan geggeeffamee jechuudha. Saahiba abbichuullee ture ka Taakkala Uumaa akkuma isinuu beektanii akkuma gaafa kubbaa waliin taphatanii abbichuun goolii galcheessanii yaadatanii gaafa Wallaggaan deeman takka akkasumatti waliin shirshir jechaa turan jechuudha. Warra waliin shirshir jedhan keessaa ammantanaa Shimallis himaa fi nama muraasa torkatti hafechuu abbichuu harkatti warra akka lammaa kan akka Dr. Milkeessaa hundi geggeeffamaniiti jiranii warra waliin akkas yeroo san taa turan keessaa ammantanaa shimematu harkatti hafeenatti fakkaata. Taakkalaanis deemeeti jira. Tarii
Asteediyaan goo biraa argatu danda'a asumaan geggeeffamaa wanti irraa bahee nu jiru jechuudha. Kan biraa waa'ee viidiyoo arran tana gadi baheedha. Waa'ee faannoodha nuti hattuudha nuti saamtuuni ragaan kanafaa goonee hattuudha jedhanii callifne kanafaa hannee kana nutu hate juuntaa miti hattuun nuhi zaraftuun nuhi midhaan manaa firiija hoteelaatii fi saleenaa fi minxaafa dabalatee hunda kan hate nuhi hattuun nuhi saamtuun nuhi juuntaa miti kan jedhu. Ufumaa isaaniitti kan isaan ofirratti ragaa bahan hoogganaa isaaniitiin jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Yeroo kana jennu waa'ee kaabaatii fi inni waa'ee kaabaati kan dubbate akkuma isin beektan faannoon yeroo ammantanaa xiyyeeffannaan isaa Tigraay caalaa Oromiyaa irratti jechuudha. Amma haga tokko qilleensa nagayaati kan bubbisaa jiru. Haga yoomii deema itti fufamuun dhaabbataa hin milkaayamuun xumuramaa san ammatti san akkasuma dhiifna maaliif waa'ee nageenyaati waan ta'eef nagauma deeggara Oromiyaa keessatti illee haa bu'uudha miree kan jedhamaa jiru. Amman tana Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatamaa jiru jechuudha. Kan Oromiyaadha yeroo garagaraatitti waggaa afran kana waan ta'amu qaama kanatu baasaan hin beekamu waan isin ajaa'ibsiisu. Viidiyoo ajjechaa dabalatee innaa haasawota akkanaa kanneen dabalatee viidiyoo qulqullummaadhaan waraabame jechuudha. Iccitii gurguddaa mallaqaa hin argamne kanniintu gadi bahama. Akkuma isinuu yaadattan fakkeenyaaf walloon uummata gartee jumlaadhaan makiinaadhaan fe'anii uummata keenya kan walloo kan artistoonni Finfinnee keessaa deeman jumlaadhaan makiinarraa gadi buusanii fixan sanii viidiyoo qulqulluu waraabametu gabba hin yaadattu boodarra BBC illeen gadi baasee akkasitti iccitii haasawaa ture jechuudha. Haga artistoonni waan san dalagan muddamanii bas nuti nu fixanii nu dhiisanii jedhaniitiin muddamanii warri gartee gaafsan eenyu gurbattii sanfaa kan ifa bilisatti mul'ataa ture warra zamashaa miliqee uummata keenya fixe san jechuudha. Haga waajjira seenanii nuti bakka jiraachuudhaaf sodaannee jedhaniitiin achi dhaqanii iyyitan jechuudha. Nuti mootummatu zammataa nu jedhee gaafa san qaalii mootummaa godhuudhaaf dhaqnee akkamittiin akkana nu godhanii maali jiraachuu jedhanii booyaa turan san jechuudha. San hunda eenyu akka akkasitti qulqullummaadhaan waraabame hin beekamu waan kaaba kana keessatti taahamee fi waan dhugaadha kan Oromiyaati haga tokko kan ammatti bahaan jirre kan Oromiyaallee akkuma isin yaadattan kan billaawa doomaa itti erganiitiin qalansan faadhatu gabbaisnulleen qulqullummaadhaan kan waraabame jechuudha. Warri jiilchaadhaaf waan kana godhu wanni waggaa afran kana godhame nama kanatu baasaa beekuu baannusi viidiyoon ajaa'ibaa jechuudha kan gadi bahu. Mee duuba kan amma kan faannoo kana jechuudha viidiyoo qulqullummaadhaan waraabame kan ani hoogganaa jedhee of ibsee inni akkasitti haasa'u kan waraabame jechuudha. Waan kana ammatti waa godhuu baatusi an hedduu na gammachiise viidiyoon kun gadi bahuun jechuudha. Kanaafuu mee viidiyoo kana kan haga xiqqoo walumaan dhageeffannaa. የ21 ሚሊዮን ብር የሌብነት ሰነድ የኛ ጓደኞች እጅ ላይ አለ። አንላቀቅ። ሴት ለሶስት አልተደፈረችም። የኛ ሰው አልደፈራችሁ። Keezin hanna birri miiliyoona 20 takka harka kennaanii kan godhame kan dubartii nama sadiin gudeedaa ture nuhi juuntaa miti. Waa'ee gudeedaa kanarratti jechuudha akkuma isin beektan Tigraayin keessatti kuma dhibbaan gudeedamte dubartiin kan jedhudha. Waa'ee fakkeenyaaf amma nageenyi bu'uudhaaf waa'ee Tigraay keessatti amma tahamaa jiru kana wal qabatee irra guddaa amma addunyaanis warri TPLF illee kan irraa warri Tigraay kanarratti fookas godhaniitiin amma jechaa jiranii lola kana keessatti dhiibbaan mirga dhala namaa irratti godhame maal akka tahamee addunyaadhaan haa qoratamu kan jedhu abdii warra Tigraay illeen kana fakkaata kan tarii warra TPLF illee yoo aangoo isinii kennanii walii galamna jechuudha warra mootummaa federaalaatiin. Beeku garuu sun waan amma addunyaan harkaa qabdu waan ta'eef akkasillee waan ta'u natti hin fakkaatu. Walumaa galatti kun iccitii guddaa jechuudha. Waa'een dafa gudeeddaadhaa dubartii takka nama 4-5dhaan gudeedu Tigraay keessatti taa'ame Oromiyaa keessatti taa'ame jedhamu waa'ee naannoo Amaaraa keessatti taa'ame jedhamu sun juuntaa miti nuhi. Sanadiin birrii miiliyoona 20 takkaadha harka kennaanii kan godhame kana wal hin dhiifnu wal saaxillaa tariin amantummaadhaaf argatuudhaaf akkana jedhitaa hundayne viidiyoon akkanaa kun gadi bahuun የመጣብንን መከራ ተሸክሜው ነው ያለው። ጤፍ አልሰረቅንም፣ ፍሪጅ ተሸክመን አልመጣንም። ጤፍ እኔ የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴን ከአዲስ አበባ መጥቼ መሰረትኩ። ነገ የጨርጨርን ሰው አማራ ነህ ስለው የወሎ ፋኖ ነው የሰረቀኝ ብሎ ቢመጣ እኔ አማራ ነህ ልለው ነው? አንድ ሆቴል ሙሉ ፍሪጅ አልተሰረቀም፣ አንሶላ አልተሰረቀም። ሆቴል ጉት አንሶላዳ ፊ ፍሪኝ hin hatamne ዋለ ጃይባት ሜኑ ማዳገፈዳ ጁንታው ያላደረገውን የጥሙጋ ትምህርት ቤት ማን የዘረፈው? ዋን ጁንታን ሲንጎዲን ፋንቱ የቹሳቲ ፋንቱ ጁንታን ሲንጎዲኒ ጥሙጋ ማና ባሩምሳ ጉቱቲ ከንዘረፈ ኤኙኒ waan juuntaan isin godhin nuhi ሶስት ዱላ ነው የመጣብኝ ልጆች። የኬልባውን የማያውቀው ሰው እስላም ሆኖ መጣና ደጋውን ክፍል ክርስቲያን ቆላውን ክፍል እስላም አድርጎ ሊያፋጀን ተነሳ።
ይሄንም ይላላኩት የኛ ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸው። እያንዳንዷ የሌብነት ሰነድ የመረጃ ክፍሉን መመራው ነው። እኛ ለአማራ የሌብነት ስራ ከጉቱመት ዋሄ ሁጂ ሀናዳ ካን ሆገኑ jechuun ሁጂ ሀና ካን ኢራ ኤጎቹ ይሳት ካን ሀናራ ቲሱ አናዳ ሆገናን አና ከናፉ ወደፈኖ ካን ሁንደቱ ነው ቢረ ጅራ ቀበተማን ካን ሁንደቱ ጅራ ለገፈዳ እንታገል አለማጣ ላይ ገብቶ ባለሽርጡ መኪና ግጥም አርጎ 6 ሞተር ጭኖ ወጣ። ፎቶ ሲነሳ እንኳን አልታወቀም፣ አላዩት። ማን ያስወረዳቸው? ደጀን ብርጌድ አስወረደ። ከነ ሞተሩ ፎቶ አነሱ። 86 ኩንታል አንድ ገበሬ ቤት ውስጥ ተሰርቆ ወጣ። ማና ቆቴ ቡላ ኬሳ ሜላላ ቆቴ ቡላ ነው ሰው ሂናፊን ማን በሩምሳ ሰው ሂናፊን ጉቱማ ጉቱቲ ሀና አቺ ሀንገ ገርቴ ሎሊ ኩኒ ደምሲፋማ ጅሩ ወኒ አቺ ከይሰቲ ጎዳሜ ሞቶራ ሳይክላ ፊ ማሊን ኦሶ ሂናፊን ፍሪጃ ፊ ሃንሶላ ፊ ሰሌኒ ለፋፋታን ኦሶ ሂናፊን ወኒ ሆቴል ከይሰ ጅሩ ሃንሶላ ማን አፋም ኦሶ ሂናፊን midaan qotee bulaan manatti galfate osoo midaan hin hafin hatameeti ዋልጓል አይረ ወልዋል ያው ፍጅቱን ሰምታችኋል። ለኔ 2 ይደርሰኛል አንተ 3 ይደርሳል። በርስ በርስ ይፋጁ ነው። 46 ላፕቶፕ አንድ ቤት ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ጁንቶ ያልዘረፈው ትምህርት ቤት ውስጥ ተሰርቆ ወጣ። እኔ ጓደኞች ናቸው ተቀብለሽን ሜላላ ሜሰልብኑ ማን ከና ኦሊ ንጅራ midaan kintalli meeqa hatame ana lama hagahu ana sadiitu nagee jechu irratti wal hillolamne kana kan isin hundinuu beeytanidha firiija fi hansolan gootutti hatamne an dhugaa dubbachuu fi ka warra kaabaati ka hoolaan abbaa gaarii qabu duma duuba ka heera fajetti oromoon argeedha ka warra kaabaa waan guddaa qaba tarii viidiyoo kanallee an eenyu akka gadi lakkisu tarii warra federaalaati warra TPLF ti isaanuma addunyaallee yoo ta'in beenurra hagamatti viidiyoon eenyu akka maxxanfamu hin beekamu gariin ajandaadhaaf yookiin ammoo habilee cabsuudhaaf wanni godhamu jiraatus gariin isaa immoo kanuma gartee mootummaa warra biyya bulchaa jirullee miidhunatti fakkaata akka laalutti walumaa gala viidiyoon kun gadi bahuun Oromiyaa keessattis maal akka hojjetamaa jiru Wallaggaan Shawaa keessatti bakka faannoon seeneetiin amma dura nama uummata keenya fixaa ture manniin gubaa ture hataa ture bariyaa jara keenya jarri 360 dha maal jechaa turan faannoon ba Itoophiyaawinatiidha kan nama saamuu ebaluu kan nama saamuu akkasii kan hatu akkasii kan arame kan deemamaa ture ar'an tana afaan isaaniitiin osoo fakkeenyaaf warri hatta warri biyya bulchuu amma dura ka jechuun warri maqaa faanootiin ijaarame namallee saame kan jiru abiyyiillee amma dura federaal waan paarlaamaa irratti illee dubbatee ture faannoon wanni jedhamu maal akka inni ta'e ajjeesuu qofaa miti morma namaa mureetiin shallaluu qofaa miti nama ibiddaan gubuu miti walumaa gala biyya san keessatti saamichaa fi zarafaadhaan maal akka godhaa jiru baguma rabbiin afaan isaanii irraa gadi baasechuudha. Silaayyuu akkanatti dhiiga namaa qaamaan dhiqatanii nagaa akka bayan natti hin fakkaatu viidiyoon kun gadi bahuun dhugaa warra Tigraay qofaa miti Oromiyaa keessattis maal akka godhamaa jiru Oromiyaa keessatti saamichi akkamii akka deemsifamaa jiru baguma ragaan kun gadi bahee jechuudha. Hayxi funyaan qaban afaaniin dubbataan baanan sun isii tanaa jechuudha. Ana Abduu Moobala Biraay hanga qophii biraatti wal deemnutti nagaan naa tura.